Naannoo Amaaraa naannawa Gondar keessatti lammiin Israa'el tokko ulkaanfamee jiru maddeen qaamoleen lammii Israa'el manguddoo umrii waggaa 70 butan ammoo maallaqa guddaa gaafatanii jiru. Hidhattoonni nama kana gadhiisuuf dursa maallaqa qarshii miliyoona yoo gaafatan marii taasifameen booda kumoota dhibbatti gad buusanii jiru gabaasaaleen maddeen Israa'el. Ministeerri dhimma alaa Israa'el ibsa baaseen butamuu lammii isaa kana wixata dabre dhaga'uu ibsee lammiin Israa'el amma naannoo Amaaraa keessatti ukkaanfame kun manguddoo waggaa 70 yeroo ta'u qaamni isa ukkaamse ammoo namoota maallaqa barbaadanii jira. Dabaloonis ministeerri dhimma alaa Israa'el lammii isaa amma naannoo Amaaraa keessatti butame humnoota nageenyaa fi Interpol waliin gadhiisisuuf hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Lammiin Israa'el ukkaanfame kun dhaamsa sagaleen maatii isatti ergeen na gargaaraa bosona jidduuttan argama roobni natti roobaa jira waannin amma keessa jiru diina kootillee hin hawwuje. Naannoo Amaaraa keessatti nama butanii maatii maallaqa humnaa olii ergisiisuun daldala akka salphatti hidhattoonni irraa durooman erga tahee bubbu. Raawwiin waliigaltee nagayaa Afrikaa kibbaa magaalaa Piretooriyaatti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti taasifame hanqina qabaa ji'a gabaasan bahe. Waldaan waloo siviilii Afrikaans for the Horn jedhamu gama erga lolli ji'oota 8 dura dhaabbateen booda baaseen humnootiin Amaaraa fi waraanni Eertiraa ammas lixaaf kibba Tigraay keessatti argamuu beeksise. Garuu dhiheessin nyaataa fi eegumsi namoota nagaa naannolee garitti fooyya'aa ta'uu ibsuun ammas haalonni addessaan ni jira jedha dhaabbatichi gabaasaa gama fuula 25 qabu kan gaafiif deebii namoota fi odeeffannoolee baay'ee hammate kanaan raawwiin waliigaltee nagaa qaawa baay'ee qaba jee. Ammas taanan naannolee waraana Eertiraa fi humnoota Amaaraatiin dhuunfataman keessatti yakkoonni fi dararaan namoomaa raawwatamaa jiraachuu gabaasan kun mirkaneessee jira. Addatti lixaaf kibba Tigraay keessatti waliigalteen boodas haleellan namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jee gabaasan dhaabbatichaa. Haleellan kunis bakka qaamoleen walabaa seenuu hin dandeenye kan waraanni Eertiraa fi humnootiin Amaaraa dhuunfatan keessatti jee. Akkaataa waliigaltee Piretooriyaaf sanada Naayiroobitti humnoonni TPLF meeshaalee waraanaa gurguddoo kan hiikkataniif raayyaa ittisa biyyaa malee humnootiin alaa naannoo Tigraay keessaa akka bahanii fi lammiileen kuma dhibbootaan lakkaa'amanis gara qe'ee isaaniitti osoo hin deebiin rakkoo namoomaa hamaa keessatti argamuu ji'a gabaasan bahe kun. Qaamni gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa Piretooriyaa akka hordofuuf hundeesse ammoo sarbamiinsa mirgoota namoomaa to'achuuf aangoon qabu jee nagaa eegsisuufis humna akka hin qabnetti ibse. Koreen hordoffii mirkaneessuu fi kabachiisuu nagaa gaanfa Afrikaa raawwii nagaa kana ilaalchisuun akka hordofuuf kan waliigalame ji'oota 6 qofaaf yoo ta'ellee yeroo dabalataatu laatameefi. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay haaraa hundeessuuf akka jiru beeksise. Manni kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa addatti bahee akka haaraatti hundeeffame kun Kasatee Birhaan Salaam jedhamee moggaafamee jira. Manni amantii Ortodoksii Tigraay kun Paappaasota haaraa muuduuf akka jirullee beeksisee jira. Muudama adoolessa 16 bara 2023 magaalaa Aksuumitti taasisuuf jiru kanaan Paappaasota 10 muuduuf akka jiru xalayaa miidiyaaleef ergeen beeksisee jira. Abbootiin amantaa Tigraay osoo wallibdeen mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa jiru hin furamin muudama Paappaasotaa kana labse. Jilli mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas tokkoffaa fi Abbaa Sewaarees hammate kibxata dabre kana magaalaa Maqalee daawwatee ture. Daawwannaa isaanii sanirratti abbootiin amantaa Ortodoksii Itoophiyaa garii kanneen duula waraana Tigraay irratti labsame gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiise jajjabeessanii fi olola waraanicha hammeessu hafarsaa turan suuraan isaanii jila Abuna Maatiyaasitti agarsiifamee jira. Hariiroon mana kiristaanaa Tigraay fi Tawaahidoo Itoophiyaa kan addaan cite yeroo sanii kaaseti. Waldaan Ortodoksii Tigraay waraana duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti labsame san deeggara jechuun Sinodosii Itoophiyaa komachuu bira taree hariiroo waliin qabu saddaan kutuun mana qulqullummaa Salaamaa Kasatee Birhaan jedhamu hundeessuun isaa ni yaadatama. Oduu biyya alaa keessaa immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii marii humnoota Suudaan jidduutti taa'amu kan Masrii qopheessite irratti argamuuf Kaayiroo galan. Mariin dhimma Suudaan irratti fuulleffate kan egaade Finfinneetti wixataa fi kibxata kaleessaa taa'e bu'aa malee addaan gale. Marii sanis dura taa'an egaadii fi pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kan hoogganaa turan yeroo ta'u
muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo, ministeerri Haajaa Alaa Jabuutii Mahamuud Alii Yuusufii fi ergamaan addaa Suudaan Kibbaa Benjamin Boolmeel qooda fudhatanii jiru. Kana malees qondaaltonni Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dippiloomaatonni biraatis hirmaatanii jiru. Marii IGAD sanirratti IGAD humni nagaa eegduu Suudaanitti akka bobbaafaman yaada dhiheessus yaadni kun kufaa tahee jira. Jeneraalonni Suudaan marii sanirraa qooda osoo hin fudhatin yaada IGAD humni nagaa eegduu Suudaanitti akka bobbaafamu dhiheesse kana kufaa taasisanii jiru. Pireezidaantii Siyaas marii Finfinnee irratti osoo hin hirmaatin afeerraa pireezidaantii Masriitiin Kaayiroo galanii jiru. Kun ammoo rakkoo Suudaan lubbuu lammiilee kuma hedduu galaafataa jiru irratti garaagarummaan biyyoota Afrikaa jidduutti akka mul'atu kan agarsiisu. Erga waggoota as kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hoongan mudate lubbuu namaa fi beeyladoota hedduu gaaga'aa turee jira. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa gaaga'ama hoongee kana xiqqeessuuf duula qonnaa ammayyaa fi fooyya'aa ta'e bal'inaan geggeessaa jira. Oromiyaatti barana qofa sanyiin filataman fooyya'aa ta'e gosa garaagaraa kuntaalli 1800 ol qonnaan bultootaaf dhiyaatee akka jiru abbaan taayitaa to'annoo galiiwwanii fi oomisha qonnaa Oromiyaa beeksisee jira. Haa ta'u garuu xiyyeeffannoon mootummaa kun naannolee garii qofa irratti xiyyeeffachuun fayyadamtoota deeggarsa sanyii filatamaa fi xaa'oo fedhan daangessee jira. Gama biraatiin Itoophiyaan mukkeen magariisaa biyyattii uwwisuuf bal'inaan hojjetaa jirti. Duulli kunis bokkaa harkisuu fi qilleensa hawwataa keessa lammiileen akka jiraataniif kan kaayyeeffatee jiru aangoonni biyyattii barana sagantaa ashaaraa magariisatiin biqiltuuwwan biliyoonni 3 fi miliyoonni 400 dhaabbatee jira. Ministeerri qonnaa aangoonni biyyattii guddina diinagdee tufiinsa qabu galmeessuuf dursa nagayaa waaraaf onnerraa xiyyeeffannoo hin laanne jechuun ni qeeqamu. Yoo nageenyi waaraa biyya takka keessa hin jiru ta'e misoomni gufatuu fi bu'uuraaleen misoomaa ijaaraman ammoo sababa waraana fi walitti bu'iinsatiin manca'uu malu jedhamee sodaatama. Biyyi xiqqoon Eeshiyaa bahatti argamtu Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa hanga Ameerikaa dhaqqabu furgugsite. Pyongyang misaa'ila kana dhukaasuun dura Ameerikaa dinniinuushii maddeen gabaasanii jiru. Sababni isaatis xiyyaarri lolaa USA daangaa qilleensa hootirra marmaaree jechuun erga himatteen booda misaa'ila dhukaaste. Misaa'illi kun magaalaa guddoo Kooriyaa kaabaa irraa gara bahatti sa'aatii tokko erga hawaa keessa loo'een booda galaana Jaappaan keessatti bu'ees jedhame. Xumura torbee kanattis xiyyaarri lolaa USA daangaa ishii yoo seene rukuttee buusuuf akka qophooyte ibsite. Kooriyaan kaabaa biyyoonni ollaa Jaappaaniif Kooriyaan kibbaatis Kooriyaan kaabaa misaa'ila bilistikaa fageenya dheeraa qaxxaamuru International Ballistic Missile ICBM jedhamu dhukaaste jechuun himatanii jiru. Misaa'illi roobii irraa ganama dhukaafame kun sa'aatii tokkoof qilleensa keessa erga qaxxaamureen booda galaana Jaappaan keessatti bu'e. Yaaliin misaa'ila fageenya dheeraa Kooriyaan kaabaa irra deddeebiin dhukaastu kun godina galoo galaanatti muddama dabalee jira. Ta'us Ameerikaaf michuun ishee Kooriyaan kibbaa shaakala waraanaa gamtaan taasisaniin Pyongyang dura dhaabbataa jiru. USA fi Kooriyaan kibbaa meeshaalee waraanas waliin oomishuuf walii galanii jiru. Ji'a waxabajjii dabree keessa yeroo Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa shaakala waloo taasisan misaa'ila bilaastikii kan dhukaaste. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa deemu kan biraatis ji'a bitootessaa keessa dhukaasuun isii ni yaadatama. Garuu inni amma ICBM jedhamu dachee Ameerikaa qaxxaamuree bakka aggaammate daaressuu akka danda'ullee maddeen gabaasanii jiru. Misaa'illi bara 2022 keessa dhukaaste osoo gara kallattii olitti dhukaasuu baattee Ameerikaa dhaqqabuu danda'a jetti Jaappaan.